Kurba. Dhuftee barsiisaa. Qayyabachuutti jira. Bilbilli maal hojjeta sirkaa? Bilbila kanumatti Ingiliffaa waan ilaaluu jiruuf bar yeroo takka takka dictionary'n fayyadama. Ingiliffa qayyabata. Tole akkasittiin fayyadamu jira. Addunyaan barattee ijeerra ol ba'aa jirti. Ati addunaatii geemii taphattamete? Maal qabaree barsiisa? Ji'a bar asii bar. Aduu deemnaa nutis barachuu jirra bar wayitaa'uu jirra. Aduu deemnaa aduurra baana. Barattee aduurra ba'uuf amma kan itti qayyabattu. Aduun sin baqsitu? Maal halkan ni dhaabtii guusin dhaabtii ni leeyinaa. Salphaa bar. Barachaa jirta mee waan tokkoon si gaafadhan. Gaafadhu waan feeti. Ingiliffa qayyabachaa jirtan. Yaa Ingiliffaa waan feeti gaafadhu. Tamaatiin Ingiliffaan maal? Look at this. Somebody come look at this. Look at this. Tamantim Ingiliffaadha. Timamtimni tamantom yaama. Ingiliffaan tomaantum akkati jette tun ta'in tomatoes jedhama. Akkana taanaan barsiisaa Ingiliffaan nama dhibu jechuudha. Waan akka nama dhibu. Haa timaatiin tomatoes yoo jedhan. Hedduu salphaa jechuudha. Yeroo kana dinnichaa dinnichoos mangoos shunkurtoos ni jira nama dhibu Ingiliffaa jechuun bar salphaadha beektaa nama dhibu. Kan amma kan itti qayyabachaa ooltu. Baajata meeqa sii baasnee nama taate inneetu karoora meeqaan si guddisaa jira. Maali doo sirri si deebisa. Mee ol ka'i. Taa'ee deebii. Ol ka'i jechuun Ingiliffaa maal jechuudha? Ol ka'us. Barsiisaa maali? Ol ka'us. Get up. Get up. Ol ka'i. Ol ka'i jechuun jirtaas. Mee Ingiliffaan bakka dhaabbattu kanatti na yaa. Ingiliffaan asitti. Kochuu. Faranjii bara kana jedhanii. Kochuu. Wantu qaba. Come here itti namaan Ingiliffaan. Ingiliffaan akkasii. Come here. Tole. Dhufe. Amma dhuftee mi? Dhufe amma immoo Ingiliffaan teellaatti na deebisi. Ingiliffaan achitti deebisa? Achitti deebii naan jedhe Ingiliffaan. Ingiliffaan achitti? Kan deem. Kan dhaqe achi. Barare haa deema achi achi banaar. Amma takkasitti nama taata. Come here. Asitti deebisu. Come here. Tole. Tooftaadha gaa dubbiin as na hin jenne. Tooftaa.